keessatti nama baay'ee invite hin goone garuu ammayyuu ilaalaa bakka kanarratti doolaara 5 qaqqabeen jira jechuudha. Kanaaf doolaara 10 geenyaan immoo withdraw gochuun hin danda'e jechuudha. namoonni baay'eenis waa'ee appichaa viidiyoowwan baay'ee hojjechaa jiru. Akkuma viidiyoo irratti argitan namoonni baay'een waa'ee appichaa viidiyoo baay'ee ashamaa akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaanaalii keenyaa dhuftanii chaanaalii kana irratti hojiiwwan onlaayinii garaagaraa akkasumas immoo viidiyoo barsiisoo ta'an garaagaraan isinii dhiyeessaa. Har'as immoo aappii tokko isinii qabadee dhufeera. Aappiin kunis aappii akka tiiktookii ta'ee viidiyoowwan ispoortii garaagaraa poosti gochuudhaan akkasumas immoo namoota affeeruudhaan irraa qarshii hojjetanidha jechuudha. Aappiin kun namoonni baay'eenis waa'ee appichaa viidiyoowwan baay'ee hojjechaa jiru. Akkuma viidiyoo irratti argitan namoonni baay'een waa'ee appichaa viidiyoo baay'ee hojjechaa jiru garuu afaan oromootiin viidiyoon baay'een hojjetamaa jiru. Kanaaf isin viidiyoo hojjedhaa sooshaal miidiyaa adda addaa irratti viidiyoo hojjedhaa akkasumas immoo waa'ee appichaa poosti gochuudhaan hiriyoota keessan jalqabsiisuu dandeessu jechuudha. Tole aappichi akkaataa kamiin hojjetamaa kan jiru yoon isinitti himu inni jalqabaa akkuma seensa irratti isinitti hime viidiyoo poosti gochuudha. Namni tokko viidiyoo poosti godhee viidiyoon sun haga viyuu 1000 yoo qabaate haga doolaara 2 fi isaan olii isinii kenna jechuudha. Achirratti immoo viyuu sirriitti ilaalama namoonni sirriitti isiniif ilaalu jechuudha. Viidiyoo ispoortii garaagaraa yeroo gadhiistanitti tole viidiyoo kana immoo isa arganna kan jedhu tiiktookii irraa sooshaal miidiyaa adda addaa irraa buusuu dandeessu. Namoonni immoo tiiktookii irraa viidiyoowwan gaggabaaboo achirra jiran buustanii geessitanii achirratti gadhiisuu barbaadan tiiktookii waasara maarkii malee isinii buusu telegiraam chaanaalii kiyya irra isinii kaa'een jira. Telegiraam chaanaalii kiyya immoo diskiripshin booksii irraa akkasumas immoo koomentii jalqabaa irratti piin isinii godheen jira waan ta'eef achirra seenuudhaan tiiktookii waasara maarkii malee isinii buusu achirra buufattanii isaan maqabdan balleessitanii isa sana banachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Tole kallattiin biraa kan ittiin aappicha irratti fayyadamtan inni kan biraa nama affeeruudha. Namni tokko nama tokko affeeruudhaan 0.15 ni argata jechuudha doolaara. Kuni baay'eedha. Nama baay'ee affeertan baay'ee argatu jechuudha. Kan biraa aappicha irratti guyyaa gaafa jalqaba seentan pooyintii 100 ni argatu. Pooyintiin 100 kun garuu yuuzaroota miiliyoona tokko qofaafidha kan inni kennamu. Yuuzariin isaanii amma immoo 500 qaqqabeera waan ta'eef ammuma jalqabaa yeroo keessanitti fayyadama. Pooyintii 100 kana fayyadamaa ta'uudhaaf ammuma jalqabaan isiniin jedha. Namootallee ammuma affeeraatii akka isaan jalqaban gochuu dandeessu jechuudha. Maaliif hojii onlaayinii kam irrattiyyuu nama dursee jalqabeedha kan fayyadamaa ta'u waan ta'eef isinis ammuma jalqabaatii jalqabaa aappicha irratti hojjedhaa irraa fayyadamaa ta'an isiniin jedha. Tole akkaataa kamiin aappicha jalqabna kan jedhu immoo amma isteepisaa sanittan argisiisaa viidiyicha haga xumuraatti ilaala. Maaliif ani guyyaa gaafa jalqabaa dogongorri naan uume guyyaa baay'eedhaaf akkana jalaa ta'u godheera. Aappicha irratti akkana hin hojjenne na taasisee ture akkasumas immoo riippoortii meeqaanidha kan isaan naaf eeyyamanii akkaawuntii lamaaf akka banuu na godhan jechuudha. Kanaaf isinillee akka akkasiin ta'aniif ammuma isteepinaan isinitti argisiisu seeraan hordofaa jalqabaa banaa itti fayyadamaan isiniin jedha. Haga xumuraatti viidiyicha ilaala. Aappicha buufachuudhaaf asuma barreeffama viidiyoo kanaa yeroo tokko gadi ni tuqxu. Yeroo tuqxan akkaataa kanaan isinii banaa. Erga isinii baneen booda bakka kanarraa aappicha buufachuudhaaf kan jedhuu fi telegiraam chaanaal kan jedhu jira. Telegiraam chaanaal irra tiiktookii isinii kaa'een jira. Aappii tiiktookii isa achirra deemaatii buufadha. Akkasumas immoo aappicha immoo kunuas kana tuquudhaan liinkii kana tuquudhaan hojicha ni jalqabdu jechuudha. Aappicha buufattanii liinkicha erga tuqxaniin booda akkasitti isinii banaa xiqqoo ishee wal harkisuudhaan jechuudha. Kunoo koodiin iskiriin irratti isinitti argisaa jiru kana yookaan immoo kunoo bakka itti maree kana tuqxanii koodii kana koppii ni gootu jechuudha. Yeroo tokko bakka sana yeroo tokko naa tuqxan koppii isiniif ta'a jechuudha. Koodichi immoo baay'ee isin barbaachisa. Dogoggora tokko uumtanii koodicha irra isin darbina. Isteepinaan isinitti argisiisu kanallee tokko hin darbina jechuudha. Sana booda pileestoorii fi aappistoorii kan jedhu jira. Amma fakkeenya bilbilli keessan androodii yoo ta'e pileestoorii, aayifoonii yoo ta'e immoo aappistoor kan jedhu kana tuqxanii ni buuftu jechuudha. Aappicha ammaanii bilbilli koo androodiidha waan ta'eef maalan tuqa jechuudha. Pileestooriin tuqaa jechuudha. Pileestoorii yeroo tokko nan tuqa jechuudha. Bakka kana kunoo bakka itti maree kana sana booda gara pileestoorii kiyyaa na fudhata jechuudha. Kunoo gara pileestoorii na fudhateera. Kunoo buuzaraa kan jedhu kana jechuudha. Sana booda instaayiliin jedhaani. Sana booda aappichi gara bilbila kiyyaatti gadi na bu'aa jechuudha. Erga aappichi bu'ee immoo akkamitti akka oopin goonu isinitti argisiisa. Aappichi bu'ee jira. Sana booda maal jennaani oopin jennaan jechuudha. Oopin jenneeniit xiqqoo ishee erga barbaadeen booda nu bana. Dogongoraan tokko nuumina isteeppiin isinitti argisiisu ammaa kaasaatii sirriitti hordofa. Sana booda asirratti filannoowwan baay'eetu jira. Kontinuuwiis googil kan jedhu jira. Iimeeliidhaan namoota banuu barbaadan jechuudha. Kireet akkaawuntii kan jedhu kun jira. Noormaalii sadiisaa sim jedheetuma jechuudha. Inni kun inni kireet akkaawuntii jedhu kun baay'ee isiniin fayyadu waan ta'eef isin kamiin bantu jechuudha. Kontinuuwiis googil isa jedhu yookaan immoo googiliidhaan yookaan iimeeliidhaan bantu jechuudha. Kanaaf isa kana bakka namatti maree kana ni tuqxu. Sana booda akkasitti xiqqoo ishee erga barbaadeen booda isinii banan illeedha.
Kanaaf namoonni imeelii qabdan bakka imeeli orpooyin jedhu kanatti imeelii keessan barreessitu, namoonni hin qabne immoo kallattumaan ammas irratti imeelii kireet gochuu dandeessu. Namoonni imeelii hin qabaatan yookaan paaswordii imeelii keessan hin beekne kireet akkaawuntii isa jedhu kana tuqxanii kun asitti first name last name jedha next jecha imeelii haaraa akkamitti akka bantan yaa'u viidiyoo isin hojjedheera waan ta'eef isteeppii sanaan bantu jechuudha. Karuu an amma imeelii waan hin qabuuf maalan tuqa jechuudha. Imeelii waan hin qabuuf asirratti imeelii kiyya nan galfadha jechuudha. Sana booda imeelii koo galchee next jedhaanii next jedhee tanan gara steeppii itti darbachuudha. Sana booda asirratti paaswordii na gaafata. Paaswordii kiyya galfadha. Paaswordii kiyya galchee ammas next kan jedhuun tuqa. Next jettuun jechuudha isinillee kanaaf namoonni paaswordii keessanii yaadanne kan imeelii keessanii akkan isinitti hime kireetii isa jedhu sana tuqxanii asuma irratti imeelii haaraa banachuu dandeessu. Sana booda xiqqoo ishee erga barbaadee booda ammas naabana jechuudha. Kun amma naabaneera. Kun akkuma argitan naabanee jira. Sana booda jala kanarraa maaltu jira? Continue isa jedhu kana tuqeetanan continue godha jechuudha. Sana booda asirratti continue jettuuni continue ergattaniin booda immoo xiqqoo ishee barbaaduudhaan gara steeppii sattaanutti isin dabarsa jechuudha. Kun amma barbaadaa jira. Naabanee jira jechuudha. Steeppiin itti aanummaa asirratti choose your sport kan jedhudha. Kanaaf wantootuma ispoortii wajjin wal qabatan football, score, basketball kan biraas wanti barbaadan keessaa yeroo baay'ee kan isin biratti akka dhufu barbaadan jechuudha. Isaan kana kan erga filattaniin booda jala kanarraa continue kan jedhu jira. Isa continue jedhatu tuqxanii steeppii sattaanutti ni darbitu jechuudha. Sana booda asirratti kun maqaan imeelii keessanii dhufee jira. Asirratti immoo username keessanis akkasiin sirreeffattan isin gaafachaa jira jechuudha. Gubbaarratti username keessan fakkeenyaaf ufuma bal'uu feenuu jedhee naaf fide maqaa imeelii kiyyaatiin anamma akkan barbaadetti username kanarratti lakkoofsa dabaluu hin danda'a. Akkan barbaade godhee sirreessuun qaba jechuudha. Yeroo tokko tokko next yoo jettan diimaa yoo isin irratti ibse username sun yookaan maqaan sun fudhatameera waan ta'eef sirreessuu qabdu jechuudha. Maqaa ani fakkeenyaaf maqaa isa kana akkasitti jijjiireera. Asirrattis kun akkuma argitan maqaa isa kanas immoo jijjiireen jira jechuudha. Sana booda username kiyyas gubbaadha akkuma argitanitti jijjiireera. Sana booda next jechuudha. Asirratti add your gender jedha. Kanaaf saala keessan ni filattu azar bakka jedhu kana yookaan immoo xiyya kan fakkaatu kana tuquudhaan saala keessan sirreeffachuudha jechuudha. Sana booda sirriitti saala kiyya ani nama biraaf hin bana waan ta'eef imeeliidhaan hin banee fi sana booda immoo next jettuun jechuudha. Ammas next jechaa deemtu steeppii kana tokko illee hin darbinaa shi eejii keessan umuriin keessan 20 ol akka ta'u godha. Eeji bakka jiru tuqaati jechuudha. Umurii keessan 20 ol anamma fakkeenyaaf asirratti 24 jedha. Umurii kiyya sargan 24 jedheen booda immoo ammas next jechuudha. Next jedhaan jechuudha. Kun asirratti next kan jedhu kanan tuqan malleedha. Next argattaniin booda asirratti profaayilii keessanidha. Kanaaf bakka kana tuqxanii profaayilii keessan suuraa keessan irra kaawwachuu dandeessu. Ani garuu ammaaf wanta hin barbaanneef rakkoon qabu bira darbuu hin danda'a next jedheeti. Asirratti koodiidha. Asirratti inni murteessaan koodiidha. Koodiin duraan koppii gootan sana maal gootu gadi qabdu jechuudha. Bakkuma akkas yeroo tokko tuqxanii taat koodii bakka sana yeroo gadi qabdan peesti kan jedhu dhufa peesti gootanii sana booda akkasitti isinii bana jechuudha. Sana booda yoo walii galtan maal jettuuni I accept kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Asirratti poolisii isaaniitidha. Seera isin kabajuu qabdan sirriitti dubbisaa namoonni ingiliffa dubbisuu dandeessan keessattuu dubbisaa wantoota isin hojjechuu hin qabdani. Fakkeenyaaf ispoortiidhaan alatti wantoota garaagaraa gadhiistuu taana isin irratti cufamuu danda'a akkaawuntiin keessan jechuudha. Sana booda next jettuuni kun akkuma argaa jirtan amma aappichi banee jira jechuudha. Bantanii jirtu jechuudha amma. Aappicha erga bantanii seentanii kana fakkaata kun akkuma argaa jirtan namoonni baay'een poost gochaa jiru. Viiyuun namoota baay'eellee laayikiin isaaniillee baay'ee gurguddaadha. 11,000 koomentii naannoo 5,000 fa'a viidiyoon qabu jira. Biyya keenya keessa ta'anillee namoonni viidiyoo poost gochuudhaan akkas laayikii akkas baay'atullee qaban baay'eetu jira jechuudha. Kun asirratti fakkeenyaaf yoo ilaaltan laayikii 800 akkasumas koomentii 1,000 ol tas jala jira. Yeroo koomentiin akka kanaa baay'atu immoo viiyuun isaas akkasuma baay'achaa deema jechuudha. Kanaaf haala kanaan arganna jechuudha. Aappichi haala kana fakkaata. Tole gara profaayilii keenyaatti galuudhaaf yeroo tuqnetti pooyintii 100 akka nuti fudhannuuf nu ajajaa kileemnoo kan jedhu kana tuqne pooyintii 100 duraan sanitti hime kana ni fudhanna jechuudha. Pooyintii kana fudhachuudhaaf kileemnoo bakka jedhu kana yeroo tokko ni tuqxu. Akkasumas waaleetii isinii bana jechuudha. Waaleetii banaa jiraafuma isaatii waaleetii isinii bana aappichi next bakka jedhu kana tuqxanii finish jettuuni. Sana booda daqiiqaa 5f asuma viidiyoo namaa scroll gochaa daqiiqaa 5f yeroo aappicha irra turtan viidiyoo namaa akkas daddabarsaa daqiiqaa 5 yeroo turtanitti aappichi pooyintii isaa 100 sana isinii kenna jechuudha. Pooyintiin 100 immoo akkuma duraan isinitti hime doolaara 3.6 ol ta'a. Kanaaf pooyintii kana yeroon kileem godhan immoo isinitti argisiisa jechuudha. Kun amma daqiiqaan kiyya guuteeraa kunoo asitti akkuma argaa jirtan pooyintii 100 qaba jechuudha. Doolaara 3.6 qaba jechuudha. Haala kanaan qaba. Amma immoo tole akkaataa kamiin namaaf feerraa kan jedhuun isinitti argisiisa. Namaaf feerree aappicha irra fayyadamuudhaaf akkaataa kamiin namaaf feerraa kan jedhuun isinitti argisiisa.
Amma fiiruudhaaf jala kanarraa bakka kana tuqxanii gara piroofaayilii keessanii ni seentu. Erga seentaniin booda bakka kanarra gubbaa kanarra tuqaan sadii jira sanii tuqxu jechuudha. Tuqaa sadii kana innaa tuqxan asirraa maal isinii fida jechuudha. Invite friends and earn point kan jedhu jira sanii tuqxu. Yeroo tuqxan akkaataa kanaan kan keessan isinii banaa kun kan kiyyadha. Sana booda liinkii kana koppii gochuudhaan nama sanaaf ni ergitu jechuudha. Koppii gootanii telegiraamii yookaan waa irratti nama sanaaf ni ergitu. Namni sun koodii akkaataa kamiin argata kan jedhu immoo isinitti argisiisu. Akkasitti liinkicha nama sana argitanii namni sun yeroo tokko liinkii keessan yeroo tokko jechuudha. Akkaataa kanaan yeroo liinkii keessan yeroo tokko tuqu akkaataa kanaan ni banaa fi erga baniin booda bakka kanarraa kunoo kan keessanis koodiin bakka kana jira jechuudha. Koodii duraan guuttan haala kanaan nama sanallee guuchisuu dandeessu jechuudha. Koppii godhee koodii sana guutuu qaba. Sana booda namni sun koodii kana waan guuteef innillee pooyintii 100 argata jechuudha. Akkasumas immoo isiniifis immoo kan invite isiniif lakkaachuudha. Kanaaf haala kanaan nama invite gootu. Tole amma akkaataa kamiin akkasiin viidiyoo poost gootan isinitti argisiisa. Viidiyoo poost gochuudhaaf immoo asuma akkuma aappii biraa irratti beektan mallattoon pilaasii gidduu kanarra jirti jechuudha. Hoom irra taatanii sana booda yeroo isa tuqxan kaameraatu bana. Ani kaameraan cufee duubarraani kaameraan bana. Sana booda asirraa wantoota sadiitu jira. Innis inni jalqaba riil kan jedhu, istoorii kan jedhuu fi poost kan jedhudha. Poostiin suuraa garaagaraa poost gochuu barbaadan poost irra gochuu dandeessu. Viidiyoo yoo ta'e immoo riil irra gochuu qabdu jechuudha. Istooriis yoo barbaadan istoorii irra godhachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo asirratti qabdan yookaan footoo. Kanaaf amma riil kan jedhu erga ta'een booda maalan tuqa jechuudha. Jala kanarraa bakka kanan tuqa jechuudha. Mallattoo isa kanan tuqa jechuudha. Yeroon tuqu gara gaalaarii kiyyaa na fudhata. Gaalaarii kiyyarraa viidiyoon qopheesse yoo jiraate akkasitti barbaaduudhaan viidiyoo sanarra galfadha jechuudha. Viidiyoo erga filattanii akkaataa kanaan isinii banaa sana booda gubbaa kanarraa next jettuun jechuudha. Yoo daqiiqaa tokko ol ta'e akkasiniin jedha. Sana booda asirratti dhuftanii muruu dandeessu. Asumarra bakka kanarra dhuftanii isa kana tuquudhaan viidiyicha daqiiqaa tokkoo fi isaa gad akka ta'u amma daqiiqaa tokko daqiiqaa 59 ta'uu qaba viidiyoon sun jechuudha. Daqiiqaa 59 fi sa'aan. Tole erga sana booda dan jettuuni next jettuuni akkanatti erga isinii baneen booda jalqaba irratti kabarii isaa filattuuf jechuudha bakka kanarratti edit kabar bakka jedhu kanarra gootanii yaa akka namni sirriitti ilaaluuf kabarii tokko isaarraa akkas harkifattanii ni kaawwattu jechuudha. Fakkeenyaaf kabarii kanarra yoo ta'e sana booda sirriitti waan barbaadan barreessuu dandeessu best goal. Sana booda jala kanarraa taagii ni filattu. Taagii namoota follow gootanidha waan ta'eef hashtagii ni filattu jechuudha asirraa. Hashtagii isinii bana hashtaagiiwwan baay'ee isinii fida vaariyaalii kan ta'an hashtaagiiwwani. Buzara vaariyaal fi sport dailies buzara official bakka hashtaagiiwwan isaan kana real basketball for you trading manaamin kan jedhan aga 15tti filachuu dandeessu. Sana booda dan jettuuni dan ergattaniin booda gubbaa kanarraa share kan jedhu kana tuqxanii viidiyicha ni gaddistu jechuudha. Kun amma viidiyoon sun jalqabeera poost ta'aa jira. Neetworkii ariifii qabaachuu qabdu. Sana booda viidiyichi ni deema jechuudha. Kanaaf anis aappii kana argan jalqabee dhiyoodha. Guyyaa lammaffaa kiyyaadha. Akkuma isinitti hime akkaawuntiin kiyya na jala qabamee ture. Garuu guyyaa lamaan kana keessatti nama baay'ee invite hin goone. Garuu ammayyuu ilaala bakka kanarratti doolaara 5 qaqqabeen jira jechuudha. Kanaaf doolaara 10 geenyaan immoo withdraw gochuun hin danda'e jechuudha. Kanaaf followersiin keenya sana akka baay'atuuf akkasumas immoo aappii irratti akka fayyadamaa taataniif dafaa dafaati viidiyoo gadhiisaa. Yeroo immoo viidiyoo 10 ol taatan verify akkaawuntii keessan ni gootu. Akkaataa kamiin akka verify gootan immoo viidiyoo itti aanuun isiniif hojjedhaa. Namoonni subscribe na godhan jirtan subscribe na gochuudhaan aappii kanarratti illee waliin guddachuu dandeenya. Gaaffii qabdan immoo koomentii irratti na barreessaa. Galatooma.